Video keenya kaarraa keessatti telegiraamii keessanirraa seetingii daftanii amma sirreeffachuu qabdan lama isiniif qabadee dhufeen jira. Innis yeroo ammaa kanatti namoonni adda addaa sababa aayidrooppiiwwan telegiraam irratti hojjetamaa jiru sababa godhachuudhaan chaanaalaa fi guruppii mataa isaanii kireet godhachuudhaan namoota adda addaa irratti afeeraa jiru. Osoo isin quban qabne chaanaalaa fi guruppii adda addaa irratti isin afeeraa jiru taanaan seetingii kana sirreeffachuudhaan namoonni tokko hayyama keessan alatti guruppiis ta'ee chaanaalii adda addaa irratti isin afeerraa ugguruu ni dandeessu jechuudha. Seetingiin keenya lammaffaa immoo yeroo isin telegiraamii seentanii onlaayinii keessa seentanitti telegiraamii irratti iddoo gubbaa kanatti akkuma argaa jirtan yeroo telegiraamii seentan yookaan yeroo onlaayinii seentan onlaayinii keessa akka jirtan ni beeksistu jechuudha. Seetingii kana sirreeffachuudhaan akka isin onlaayinii keessa hin jirre jiraatanis akka hin jirre fakkeessee akka inni kaa'u haalatti godhachuu dandeessanii isinitti agarsiisa. Chaanaala kana subscribe gochuudhaan viidiyoo tana laayikiin eegalaadha. Isin laayikiin uumaa isin irraa ni hir'istu anaaf garuu waan guddaa akkanaaf gooti. Viidiyoo tana laayikiin eegalaan isiniin jaa gara viidiyoo haa dabarru. Telegiraamii keessan keessa erga seentanii booddee sarara sadii gubbatti argamu kan tuquudhaan seetingii hajoo kanarra ni tuqattu jechuudha. Ergasii privacy and security hajoo kanarra tuqattanii xiqqoo isii ol oofuudhaan invite hajoo kanarratti ni tuqattu jechuudha. San booda everybody hajee jiru kana gara nobody hajoo kana qayyartu jechuudha. Yeruma kana kaasee namoonni isin quban qabne tokko guruppiis ta'ee chaanaalii adda addaa irratti ad isin godhuu hin danda'u jechuudha. Namoonni hanga barbaadan ad akka isin godhuu barbaadan immoo always allow hajoo kanarratti tuqachuudhaan nama hanga barbaadan as keessaa irratti ni filattu jechuudha. Ergasii iddoo raayitii gubbaa jiru kana tuqattanii keessanii baatu jechuudha. Inni lammaffaa akka isin onlaayinii keessa hin jirre gochuu yoo barbaadan immoo last isaan online hajoo kana tuqachuudhaan everybody jee jira gara nobody hajoo kanarratti ni qayyarattu jechuudha. San booda raayitii godhattu yeroo kana kaasee akka namatti gizee isin onlaayinii seentan hin mul'isu jechuudha. Telegiraamni keessan barnoota akkanaa gizee hundaan hin qabadee isiniif dhufuuf chaanaala kana fooloo gochuudhaan viidiyoo tana laayikiidhaan na jajjabeessaa isiniin jaan viidiyoo birootii walitti deebinu nagaan naaf turaa baay'ee.